Al tokko tokko karaa mataa ofii qofa irra fiiguu fi gorsa namootaa dhaga'uu dhiisuun mudannoowwan akka nama saaxiluu danda'a. It got so jammed into the mud, this happened. Waal dorgommii ℍ𝕠𝕚 dubartootaa keessatti kaameraan seenaa hin dagatamne kana waraabee nuuf hambisee jira. During the WWE main event, Rosa Mendes suffered an unfortunate accident. Inni kun osoo utaalcha utaaluu bifa kana fakkaatuun caccabsee jira. Garuu wanti isaan kennaniif sun qoraan ta'uu hin oolu, qoraan keessaa luqqisanii itti laatan tennaa jedhee mayyaadha. Interviiyootu kennu 𝕍𝕒𝕬𝕦 namni jedhamu kun al jecha tokko dubbate sekondii 19 gidduutti you know jecha jedhu fayyadamee jira. Al 78 dubbatee jechuudha. Taphattoonni kun lamaan ariitii isaanii irraa ka'uudhaan kana godhaniiru. Garuu balleessaan isa shorta taatee dhaqee moo isa jala dhaabbate sana jettanii yaaddu? Kunis ni jiraan beektu. Gammachuu fi ariifannaanii wal makee goolii qullaa saatee jira. Egaa waa'ee isa kanaa maal dubbatu aariin qofti san ga'u jechuudha. Of ajjeesu qaba jedhee mayyaada gaafa yaadoon. Waa'een kaameraan maanotaa meeqan keenya quuqee beeka. Wantoonni akka kanaas akka isaan mudatan agartanii beektu. Erga geeba nyaatanii geeba fudhachuuf yeroo deemutti dubartoota moodelii dubbisuuf gaafa harka isaatti qabu isheenis deebistee isa qaanesitee jirti. Gaazexeessaa CWG kan ta'e Maa'id Baashaar osoo dorgomtoota daakaa biyya tokkoo wajjin haasaa taasisaa jiru. Kutaa bishaan daakaa keessaa bakka gadi fagoo otuutti yaadiin lixee achi ka'ee yoo taphattoota haasofsiisuuf yaadutti atileetonni kun kolfa qabachuu hin dandeenye bifa kana fakkaatuutiin jechuudha. Obboleettiin keenya kun bakkicharraa aarii qabaachuun isheen hin oolu bifa kana fakkaatuutiin dhootee jirti. Baniinsa wal dorgommii irratti shiif argii waa tokko illee hin agarsiisne dirachuun dubartiin kun qullaa ishee moo uffata dirattee jirtii kan jedhu yeroo adda baafamutti waan akkanaa godhee jira. Olha direito. Eu quero ver, eu acho que alguém tira o óculos. Erga haadha warraa isaa galateeffateetiin boodatti akkasuma bifa wal fakkaatuutiin jaalallee isaa yookiin immoo girlfriend isaas galateeffatee jira. Thank you very much for giving me this, and I appreciate my friends also, my wife and my girlfriend. I mean my wife. Yeah, sorry to say, I'm so sorry, my wife. Listen, I love you so much. Eegdonni goolii yookiin kiipparoonni yeroo isaan goolii ofitti gashan yeroo baay'ee ni argama. Garuu haala kanaatiin yeroo gashan immoo baay'ee nama kofalchiisa. Sababiin isaa yoo osoo itti qoosanii waan galeef.
І великої кількості моментів. І великої кількості моментів. Передача логічна. Макс перебував під пресом. Situation 18. After many attempts trying to block the ball, in the end, the goalkeeper, 𝕍𝕠𝕛𝕦, made such a silly mistake that resulted in a very regretful loss for his team. No. Para empezar, no vale. Esa es una liga que no está afiliada a Fútbol Club. No valen los... Cristiano Ronaldo gaaffii gaazexeessaanii gaafateef deebii kana fakkaatu kenneefii jira. Ronaldo, preparados para este jogo hoje? To everyone's surprise, this dog decided to do this in the middle of the competition. Sareen kun osoo dorgommii irra jiru meedaa qixxa lamaanitti waan akka kanaa hojjetee jira. Kunis dorgommii irra osoo jiru dorgommicha addaan hiruunidha. And it was a good run too. Well, and it was a good run too. Well, Hiriyyaan isheen wajjirraanii shubbisa agarsiisaa turte waan ishee dhungatu itti fakkaatee itti galagalte. Garuu egaa innis araadaa ta'uun isaa hin oolu dafee deebi'ee jira. Baay'ee namatti tola. Daawwataan kun sirba istaadiyeemiitiin gadhiifameetiin osoo bashannanaa jiru bifa kana fakkaatuutiin nyaata harka isaatti baatu dubartii isa jala taa'aa turtetti angalaase.